meeshaalee firnicharaa yookiin algaa xaawulaa akkasuma yookiin teebilii fi kursii nyaataa irra ta'an akkasuma qumsaaxinii soofatu jira garuu ammoo har'aaf meeshaa nama lamaa waan akka algaa akkasuma السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشمار كفوني ورموك وقوتو جرى جرتو منتيف كتان أسولين قودين سنين زدا هردفتو تفيك بجمتو تكيا ميشا كينا جتشو دا يروح الدو فيديو قد سنين ديسو إرقاد دلقامي جيف فمي بهي لغارب بي دبتشوف بكي تدلقامكون كوتامي ولومال لالله الدو ميد أقا بريدا توري obboleettiin tiyyatuuni qumsaaxinii garas dhaabatu sanii fi akkasuma ammoo tuyyuu qumsaaxinii san ufii fi miti nama biraati fi ka'isii algaa wal fakkaata kan asitti argitan kana xaawulaa kana jechuudha yookiin ammoo tuyyuu teebilii kursii jahaa wajjiin hedduu miidhagaa kan tahe akkasuma ammoo bifa saramiikatiin ajajattee garuu ammoo isiin iskiriin hubachuun suuraa ergitee suuraa irraa kan hojjadhee fi akkasuma ammoo tuyyuu isa soofaa kana jechuudha soofaan isii ganaadha hin xumuramne ammaaf ka geeffame kana bifa jechuun xaawulaa saniitiin wal fakkaatu saaloon kiyya wal cinaa ta'a waan jetteef soofaa jidduu taa'ulle bifa xaawulaatiin haadha algaa kanaati algaan kuni wanni isin sirrittan hubachiisuu isin barbaade maallaqa isaa yookiin ammoo tuyyuu akkaataa hojii isaati malee maallaqa isaatii miti kan asitti argitan kuni mukaa jechuudha hedduu miidhagaa haala kanaan diizaayin godhanii hojjetanii kun komidiinoo isaati komidiinoon baay'ee bareedduu taatee fi muka irraa kan mukni isaa akkaataa itti furdatuu fi mee ija keessanii ilaalaa hedduu bareedaa kan tureedha garuu qarshiin isaa xiqqoo ni waddada 40,000 kana jechuun algaan baay'ee guddaadha akkasuma mootu baay'ee diizaayin ka ta'ee fi diizaayinii haaraya hangamaatti diizaayinii kana nama tokkoof illee hin hojjanne akkasuma mootu warri ajachiisellee akkasuma naan jedhanii namoonni meeshaa kana jechuu ajajachuu barbaadan lakkoofsi bilbilaa kiyyaa duwwaa 978 akkasuma immoo 15 72 75 waatsaappiin teelegiraamaan iimoon waan barbaadaniin razaan oroo jettanii dhufuu dandeettani itti aansuun obboleettii tiyya lammataallee xaawulaa kana yookiin teebilii kana qabdi isiileen akkasuma kursii wajjini ka isii ammoo teebiliin yookiin ammoo xaawulaan isaa xiqqoo xiqqaa waan taheef 38 ka dalagamee fi wanni isin sirriitti hubattanii beekuu qabdanii baay'ee jechuudha diizaayin ka taheef mukni isaa muka filatamaa akkasuma ammoo tuyyuu mukoon ittiin dalagamu irraa filatamaadha algaan isii algaa kana algaan kunillee jechuudha komidiinoo garuu garagara godhee fi guddoodha asitti ammoo tuyyuu darajaa 2 godheef jechuudha kiisii isee lama godhee fi garuu ammoo gara achi aantuun kiisii ittiin goone akkaataa jechuudha hedduu bareedaa ta'ee fi waan feete kaachuu dandeettu asitti kuni soofaadha gubbarratti ammoo diizaayin jedhee tahee bifa bareedaa tahee namootuyyuu hedduu miidhagaa kan ta'e kan dalagameedha qarshiin inni ittiin hojjetame 35,000dha algaan 30,000 illee ni jira akkaataa isin barbaadanii jechuun algaa xixiqqaa jechuun xiqqeenya qofa osoo hin tahin miidhagina isaa lash gootanii daleessifachuu dandeettani inni kun afoo fi akkasuma immoo gara lukaatiin illee soofaa of keessaa qaba yookiin ispoonjii fi leezariidha itti aansuun ammoo komidiinoon isaa kana sagalee sababbiin irraa balleessee fi bakkaatti meeshaa baasuuf dhaqneessanii muuziqaa adda addaa yookiin wantoota adda addaatu jira asitti naabanamuu didee qulfiin jechuudha tana qulfii godhee fi algaan kunneen lamaan filannoo kiyyaan jechuudha isiniif galee dhugaa rabbii dubbachuuf obboleeyyan kiyya naa filadhu naa hojjedhuudhani kabirallee akkasuma qaalidhan obboleeyyan kiyya kana ajajatanii taa'aa jirutu jira hin geeffamne qabdiin kenname akkasuma ammoo tuyyuu isaanillee maallaqa argatanii fi kun warra amma geeffamee fi kunoo fe'amaa fi jiruudha itti aansuun ammoo obboleeyyan kiyya lamaan dhufumaa jechuudha maallaqa isaanii hafee isa kana dalaysiise fi kursii yookiin xaawulaan kun jechuudha firii 3 maallaqa tunaa hanqatee 3 godhee fi 4 illeen hojjechuu ni dandeettanii biyya arabaa jira ni beeytanii haadha jechuudha qumsaaxinii obboleettii ufiitii heerumsiisaa jirti sapiraayizii waan gootee fi maallaqni isii hafee jennaaniin isa kana jechuu bakka teessumaatti akka kennaatitti qumsaaxinii illee isin agarsiisa qumsaaxinii sanii isa kanaa fi xaawulaa kana walirratti maachi godhee dalagee fi ergasii san arginaa obboleettiin tiyyallee tabiraallee na ajajattee 3 dalaysiisee filachuuyyuu jechuu barbaadeeti isa qofa osoo hin tahin hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa qumsaaxinii akkaataa isin barbaadaniin saantii yookiin ammoo tuyyuu kaareedhaan kan dalagamuudha garuu mukni inni irraa dalagamu hedduu bareedaadha dhugaa rabbii dubbachuuf bakka itti isinii dalaysiisu osoo isinitti himee jedhe wallahi ni dinqisiifatan garuu maal faayidaa hin qabu ka isinii tahe dalaysiifadha ka isinii ta'uu baate dhiisuu dandeettanii namoonni hedduun gaafii qofa osoo hin tahe ka dalaysiifachuu barbaadan haala kanaan dalaysiisee isinii baasee bakka isin barbaadanii fi biyya isin feetan isiniif geessaa isiniin jedha itti aansuun qumsaaxiniin kun 150 hedduu bareedaa kan tahee fi muka isaa haga furdatu jakeessan ilaala hedduu filatamaa kan tahee fi kan dalagamuudha akkasuma ammoo tuyyuu qalamiin ammoo bifa isin barbaadanii diizaayiniileen bifa isin barbaadanii ani mukaa fi meeshaa qofa isinii filadhaa hojii harkaa jechuudha
karaa dhiira fagoo deemee hojjechiisee gara biraa irraa dhugaa rabbii dubbachuuf ani Shaashamannee galchee achirraa isinii galchaa isiniin jedha. Quumsaaxinii kana mucattiin alga haati algaa 40,000 san obboleettii ufiitiif dalaysiiftee akkasuma ammoo tuyyuu yuutuuba hin dhageetti gatii waan sapiraayizii ta'eef isa isinitti himuun fedhu. Akkasuma ammoo xaawulaa sadiin adii sanii akkasuma soofaa reef isinitti agarsiise san firii mitirii 3 jechuudha. Saaloona xiqqishii wayii qabdi jettee isiini firaasha keettee cinatti kan raafu sapiraayizii obboleettiin gooteef yoo barbaadde gola hirribaa hakaattu jetteeti. Kanaaf namoonni ajajachuu barbaadan meeshaalee kana qofa osoo hin tahin meeshaa firniicharaa yookiin mukaa odoo hin tahin soofatu jira, majliisatu jira, meeshaa mana keessaa kontirool biffee jira. Hunda isaatuyyuu inshaallah gaafa viidiyoo asii achi jechuun meeshaa baasee jedhu isin agarsiisa. Amma achi akkanaan hin baasuu isiniin jedha. Algaan kun hedduu natti tolee natti miidhage. Garaagarummaan algaa kanaatii fi algaa biraa jechuudha. Kunokuuwwan haala kanaan isboonjii fi liizariidhaan itti dabalama jechuudha. Garuu ammoo tuyyuu inni isin argitan kun baay'ee miidhagaa fi akkasuma ammoo tuyyuu hedduu bareedaa tahee isin jaalladha isin kabaja Oromoo koo. Namoonni ajajachuu barbaadan meeshaa barbaadan isiniif bitee bakka isin barbaadan isiniif geessaa isiniin jedha. Asumaan haati meeshaa Samiiraa fi Khadiijan hedduu galatoomaa isiniin jedha. Baay'ee isin dinqisiifadha. Rabbiin meeshaa keessan nagaanitti isin galchee isin haa nyaachisu. Keessa isin haa bulchuu. Takka gaa'elan qabdu rabbiin argite hiree isii hiree geettu walitti qabeef isii haa godhuu. Taanillee rabbiin gaafa galte jette ilmoo isii haa kennu isiniin jedha. Haala kanaan baafnee bareedaa mee miidhagaa koomantii jala yaada keessan naa barreessa. Akkasuma ammoo yoo isin viidiyoo kana ilaaltanii jaalattanii jettan adada meeshaa baasuun isiniif waraabaa yookiin ammoo gadi isiniif dhiisaa gatii wajjin illee isin barbaaddanii. Algaan kun akkamitti 40 ta'e warri jettan hedduu miidhagaadha. Akkasuma ammoo baay'ee guddaadha jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuu fi mitirii 1.80 jechuudha. Baay'ee guddaadha isiniif galee hedduu guddaa waan ta'eef 40,000 isiniin jedha. Kun ammoo tuyyuu 38 35 jira 30 jira akkasiin feetaniin suni filannoo algaa fi diizaayinii miidhaginaa fi keessa isaa ammoo sibiilatu jira. Sibiila isaa ammoo tuyyuu gara biraatitti waan fe'eef jecha isinitti agarsiifnee firaasha biteefi jira. Firaasha tokko 27 ka biteetu jira. Ka algaa guddaa kana ammoo tuyyuu 33 ka biteetu jira. Akka isin feetaniin jechuun wanni hundi gatiin dhaabbataa miti. Gatiin nuun himi warri jettan gatiin dhaabbataa miti. Haati 40 kuni 33 bitan firaashnis mucattiin ammoo haati algaa 37 garasiisuun jechuudha. Inni 150 baay'ee guddaadha sunillee xiqqaa miti beeka. Kanaaf akkuma barbaadeen abbaan laala amma jarriyyuu garaagarummaan ajajatan jechuudha. Siniif galee humna keessaniin ajajachuu dandeettanii akka barbaadaniin diizaayinii barbaadan ajajachuu dandeettanii kontirool biffeellee ka barbaadan ajajachuu dandeettanii. Inshaallahu ta'ala viidiyoo biraatiin walitti deebinutti koomantii keessan laalee fidaa. Yoo koomantiin keessan ammootuyyuu jechuun hedduu naa galatooma. Garuu koomantii keessanis ta'ee laayikii keessan baay'ee naa galatooma Oromoo ko. Ammas sheer godhaa hiriyoota keessanii akka viidiyoon kiyya ilaallamee isiniif guddadhee bakka isin hawwitanii fi bakka an hawwu ga'u isiniin jedha. Koomantii keessan laalee meeshaa adada baasee ijoollee galchuun isiniif waraabaa isiniin jedha. Galatoomaa naaf jiraadhaa. Fayyaan faayaa horaa bulaa Oromoo.